Attam jirtu fayyaa keessanii ijoollee Oromoo, dargaggoo Oromoo, shamarran, dargaggoo qeerroo akkam jirtu fayyaa keessanii nagaadha. Har'a waa xiqqoo isheenii qabadee dhiyaadhe kana akkasiin walii hirtanii wajjiniin haala amma jiru kana ilaallee maaltu nu baasasa jedhu akka itti yaadnu kanaafan dhufe har'a. Kanaaf adaraa mee walii hiraati haala nuyi keessa jiru, haala biyyi keenya keessa jiru, haala Oromoon keessa jiru, haala Oromoon guutummaatti keessa jiru ilaalla. Akkuma beektanii gidduu kana waan ta'aa ture hundumti keenya dhageenyeerra, hundumti keessan dhageessaniittu. Wanta haaraan hin jiru. Wanta haaraan waan jiru natti fakkaatu. Baay'een keessanii duukaa bu'aa jirtu. Maaliifi mararfannoo saba keessaniif qabdaniif, mararfannoo biyya abbaa keessaniitiif qabdaniif, mararfannoo warra dhiigi isaanii akka hin taanetti gadi namaa jiru qabdaniif, madaa isinitti dhaga'amuuf kana hundumaatii fi dhugaa dubbachuudhaaf duukaa buutu jedheen amana. Baay'een keessanii duukaa bu'aa jirtu. Baay'een keessan akkasiin duukaa buutan nan amana. Garuu attamitti fudhanna nuyi dhuguma seriously hin fudhannaa wanta deemaa jiru kana. Moo yeroodhumaa fi iyyinee bira dabarraa isa jedhu inni kun baay'ee nama yaachisa. Kanaafi jalqaba duraan dursee haasaa koo jalqabuu dura gadda natti dhaga'amanii ibsadha. Har'a gadda guddaa qabna. Gidduu kana namoonni keenya baay'eetu dhume. Keessumatti lixa Wallaggaa, Dambidolloo, Muggi Ash keessatti, Garjeeda keessatti, Kaleessa immoo Engadda immoo akkas Gidaamii, Begii keessatti darbee Laaloo Assaabii, Gimbii keessatti, Najjootti, iddoo halletti jechuudha. Qaaqee, Hawaa Galaan, biyya garaagaraa keessumatti lixa keessaa karaa Dambidolloo, karaa Begii, karaa Asoosaa, karaa Daabbuus, karaa Mandii, Najjoo kana keessatti nama baay'eetu dhumaa jira. Gullisoo keessatti nama baay'ee dhumaa jira. Ilmaan Oromoo dhiigi isaanii dhangala'aa jira. Baay'eetu dhumaa jira, baay'ee du'aa jira. Kun baay'ee nu gaddisiisa. Gadda koo Waaqayyo akka lubbuu isaanii nu maaruu fi Waaqayyoon nan kadhadha. Homaa waan tokko nu qabu. Kuni maaliif nutti dhufe? Maaliif ta'aa jira? Isa jedhu har'a ilaaluun barbaada. Isin wajjin waliigallee numa ilaalla walumaa wajjin. Maaliif har'a Oromoo irratti kun geggeeffamaa jira isa jedhu. Adaraagaa walii daddabarsaatii inni ilaalla jechuudha. Gaaffiin kuni hunduma keenya ilaala. Maaliif isa jedhudha. Maaliif isa jedhu kana dura kan ittiin jalqabuun nurra jiru interestiin isaanii maayini. Fedhiin isaaniitii fi hawwiin isaanii warri ijoollee keenya fixanii saba keenya akkatti lafarraa duguugan, dargaggoo keenya mana barumsaa keessaa ari'an, nama saba keenya biyya keessaa ari'anii biyyaa baasan maal fedhiin isaanii maal barbaadu isa jedhu. Eenyu keessaa quba qaba isa jedhu ilaalla. Isa kana gochuudhaaf haala addunyaa ilaaluu nu barbaachisa. Haala addunyaan keessa jiru ilaaluu nu barbaachisa. Ilmaan Oromoo nuyi dhugaadhumatti si'a baay'ee spoon feedingii barbaada. Waan salphaatti, waan shortikaatii ilaallee bira dabarru barbaada. Garuu Horn of Afrikaa yookiin geopolitiksii naanna'aa sana jiru. Haala addunyaa, haala global politiksii kana keessatti wanta deemaa jiru baruutu barbaachisa. Maaliif yoo kanaa gadi peenii kanatu nutti ulfaata. Peeniin kun baay'isee nutti dhaga'ama, nutti ulfaata, nu madeessa. Maaliif waaqa abaaruutti Waaqayyo wajjin wal lolutti kaana. Yoo garuu lafanni dhufee madda isaa ilaallee biyyi kan biraanis akkuma keenya kana keessa kan jiran nu qofa miti. Biyyi lafaas kana keessa jira jennee yoo ilaalle akkuma warri kan biraan biyyi lafaa kan biraa itti keessa darban, akka isaan itti wal'aansoo godhan, akka isaan itti kana dandamatan, isa kana akka fakkeenyaatti fudhannee kana keessa darbuu dandeenya. Yoo kanaa gadi
mataa keenya sammuu keenya naannaa keenya duwwaatti hambifne naannaa keenya duwwaatti cuqqaallee of cuqqaallee yoo jiraanne homaa waan biyya lafaa irratti deemaa jiru hin agarru ta'e rakkina guddaa keessa seenna. Maaliif namni maaliif narra ga'e du'i kun maaliif narra ga'e sabi kun maaliif rukutama kan jedhu duwwaadhaanii waa'ee madaa sana kulkulfachuudhaan madaa sana wal'aannachuu barbaadu maal hojjechuudhaanitu yeroo isaa dabarsa. Kanaaf ani xiqqoo ishee iskooppii isaa bal'ifnee ilaallee maaliif ta'a kun kan jedhamu ilaallaa jechuudha. Kanaan dura si'a baay'ee akkuma dubbataa ture addunyaan kun walitti hidhatee jira. Politikaan addunyaa globalization ni jedhamu kun walitti hidhatee jira. Warri westii kuni keessumatti warri corporate jedhamu kuni warri gugurdaan warri dureeyyiin kuni hundi isaanii har'a akka durii miti fuula isaanii garamitti deebisanii jiru gara resoursiin jirutti gara Afrikaatti deebisanii jiru. Yeroo duula addunyaa isa lammaffaa shirinkii godhanii biyya isaaniitti deebi'anii turan. Garuu amma immoo fuula isaanii achi as deebisaa jiru. Maaliif addunyaa kanarratti resoursiitu xinnaataa dhufe. Albuudaatu dhiphataa dhufe. Population explosion isa jedhani populationiitu guddataa dhufe. Kanaaf hamma danda'anii tokkoffaa isaanii nama addunyaa kana cuunfanii resource kana harka nama xiqqoo keessatti gashanii cuunfanii saamuudhaaf qophaa'aniiru. Kanaaf egaa waan isaan godhan hundumtuu nama fixuu, nama duguuguu, lafa albuudaan jiru, lafa bokkaan jiru, lafa gaarri gaggaariin jiru, biyya gaarii keessa nama ari'anii dhaqanii lafa sana dhuunfatanii mechanized kan ta'e meeshaa ammayyaadhaanii lafa jala isa jiru albuudaa saamuudhaan isa irra keessa jiru immoo ofii isaanii qotatanii jireenya isaanii geggeessuu barbaadu, maallaqa godhachuu barbaadu. Kana inni guddaan egaa isa kanatu walitti hidhata. Har'a yoo agartan addunyaa kana keessatti kana kan geggeessaa jiru mata dureedhaan kan geggeessaa jiru warra Ameerikaati. Warra Ameerikaanotaa maal godhu? Ameerikaanonni warri Ameerikaanotaa institutionii gugurdaa lama ijaarratanii waan akka International Monetary Fund jedhamuu fi World Bank kan jedhamu kana qabataniitu jara kana lamaan qabataniitu biyya lafaa kana ittiin saamu. Nama dide immoo nama dide lakki biyya koo hin kennu nama jedhe sabboonaan nama ta'e hundumaa duguugutti ka'an. Namni sabboonaan biyyi sabboonaadhaan geggeeffamu naashinaalistiidhaan geggeeffamu hundumtuu hin duguugamu. Mee ilaala Liibiyaa ilaala dhiyoo kana an fagootti isin geessuun barbaadu. Liibiyaa keessa ilaala Gazzaafiin sabboonaadha. Korraaptii ta'u waan barbaade haa ta'u har'a Liibiyaa lafa isheen jirtu ilaala. Har'a Liibiyaan resource biyya ishee keessaa ba'u kana kontroolii gochuu danda'e eenyu kan kontroolii godhu warra Ingiliziitiif warra Ameerikaanotaa kontroolii godhu. Gazzaafii ajjeesanii uummata miiliyoonatti kan lakkaa'amu lafarraa duguuganii lafa sana kaampaniin garaagaraa qabatee keessaa hodhaa jira. Iraaqiin ilaala waa isaan godhan. Saddaam Huseeniin ajjeesanii akka jirutti saba sana lafarraa duguuganii miiliyoonaan fixaniitu lafa sana saamaa jiru. Achi biyya Iraaq keessaa oilii difdifii kan isaan achi keessaa guuranii lakkoofsa isaa namni beeku tokkoyyuu hin jiru. Akkasittiinitu warri dureeyyiin maal godhu yeroo naashinaalistoota kana ajjeesanii uummata rifaasisan. Egaa amma rifaasisuu waan jedhamu filosoofii tokko jira. Filosoofii kana eengadda isinii himeen ture. Filosoofiin kun maal jedhaa? Shock doctrine jedhama. Shock doctrine jechuun biyya tokko dhattee nama baay'ee kumaatamaan fixa. Uummanni sun hirrifataa protection isaa lafa buusa. Ofirraa hin aggatu. Waanuma akka sa'aatti geeddarama. Marguma fa'aa dheeduufaa barbaada. Maaliif helpless ta'a. Yeroo kana hamma danda'an itti galanii saamu jechuudha. Shock doctrine kun egaa yeroo Chicago School of Economics keessaa ka'eetu shock doctrine kun biyya lafaa irratti hojjete. Biyya Chiilee irratti jalqabanii isa booddee Laatiin Ameerikaa kanatti ittiin shookii godhanii saamaa turanii warra naashinaalistoota liideroota hunduma isaanii ajjeesu isa booddee biyya sana saamu. Kun egaa warra international corporatiin akka isaan itti hojjetanidha. Maqaa waan isaanii wordingii isaa waan akka isaan dhimma itti ba'anii maal jedhu biyya tokko dhaqanii maallaqa sii liqeessinaa jedhu. Maallaqa sii liqeessuun keenya dura jedhu
maqaa isaa bareechan structural adjustment kan jedhamu tokko fidan. Structural adjustment jechuun biyya sana keessatti lafa nuyi barbaanne nu laatta, diilii nuyi barbaanne goona, economic structure kan haaraa dhaabuu sirra jira. Investmentiidhaaf banuu sirra jira. Investmentii banuu jechuun ekonomii isa dur saba sana gargaara akka jirutti kontiroolii warra horii qabu jira. To'annoo warra dureeyyii jala gashuu jechuudha. Waan kan biraa miti. Kanaaf yeroo horii si liqeessanii walakkaan isaa achumatti hafa. Amma World Bankiin horii yoo si liqeesse walakkaa hambifateetu walakkaa si kenna. Walakkaa sana idaa farramte. Isa booddee immoo dhufee ofuma isaatii investii godhee ofuma isaatii saama. Inni kun egaa dallaalota barbaada. Dallaalota barbaada. Kanaafitu amma dallaalonni qophaa'aniiru. Dallaalonni kun eenyu fa'i? Dallaalonni kun warra gaggeessitoota biyyaa, warra naashinaalistoota hin ta'in, warra uummata isaaniitiif dantaa tokko hin qabne. Egaa dallaala kana keessaa warra gaggeessitoota daldaltootatu barbaachisa. Har'a dallaalli biyya sanaa eenyu? Abiyyi. Abiyyii fi giruuppii isaati. Dallaalonni kun. Dallaalonni kun maal godhu? Warra Ameerikaanii wajjin, warra Arabaa wajjin, warra Awurooppaa wajjin walii galanii tokkoffaa meeshaatti gurguratu jirri kuni. Lammata lafa isaan ofii isaaniitii ijarra kaatan lafa akka Wallaggaa, lafa akka Gujii, lafa akka karaa garaagaraa Harargee lafa ofii barbaadan albuudaan lafa keessa jira jedhanii isa argan isa itti aggaaman kana akka namni irraa duguugamee ka'u, akka namni irraa baqatu godhu. Kuni waan biyya lafaa hundumaa irratti ta'e yaa ijoollee Oromoodha. Kanatu nutti dhufaa jira. Kanaaf warri kana dura dhaabatan jiru, yes. Naashinaalistoonni liiderii naashinaalistii argatanii jennaani liideriin kuni geggeessaa hooggana naashinaalistii argatanii hoogganni naashinaalistiin kuni dura dhaabatee uummata isaa gurmeessee lolee ofirraa ari'a. Ilaalaa Veetanaamii waa isaan godhan, Noorz Veetanaam ofirraa ari'anii jiraatan, Chaayinaa laalaa ofirraa ari'anii jiraatan, Kiyuubaa laalaa ofirraa ari'anii jiraatan, biyya Laatiin Ameerikaa Venezuweelaa laalaa ofirraa ari'anii jiraatan. Mugaabeen hamma dhumaatti Mugaabeetti kan isaan fokkoraa turaniif Mugaabeen saba koo dabarsee hin kennu, albuudaa koo dabarsee hin kennu, saba koo hin gurguru waan ta'eef jedhee hamma danda'an International Monetary Fundiidhaan, World Bankiidhaan saankshanii garaagaraa irra kaa'anii cirraasha hin jilbeenfadhu akka jedhetti dure Mugaabeen. Namoonni baay'een akkasi. Egaa nama akka Mugaabee qabna, nama intirestii saba Oromoo difeendi godhu qabna hin qabnu. Diinatu jira. Maaliif Oromoo waan hin taaneef dhiiga isaanii hin dhiignee fi Oromoo isa gowwaa isa sa'a isa garaa isaatiif fiigu kana gowwoomsanii of jalatti qabanii maqaatti geggeeddaranii ilmaanni Habashaadha. Lafi Oromoo yoo saaman, dubartiin Oromoo yoo gudeedamte, lafa isaarraa yoo ari'ame, albuudaan isaa yoo saamame dantaa tokko hin qaban. Isaan gurshaa warra impeeraalistii biraa, warra westii kana biraa argatanii dantaa hin qaban. Amma keessumatti karaa Gujii, karaa Wallaggaa lafi sun lafa coomaadha. Chaayinaan hin barbaada, Ameerikaan hin barbaada, isarratti du'aa jiru amma. Kanaaf egaa amma ani kana isin sodaachisuudhaaf miti. Maaliif kuni riyaalitii haqa jiru baruutu nurra jira. Diinni keenya guddaadha. Humni keenya xiqqoodha. Namni sabboontonni Oromoo xiqqoodha. Sabboontonni Oromoo daga dabarsanii ilaaluu danda'an, laga ceesisanii ilaaluu danda'an baay'ee xiqqoodhaan. Isa kanaagaa dhaloonni haaraan kuni international collaborators isaanii warra isaanii wajjin collaboratii godhu warra isaanii wajjin walii galu warra biyya keenya keessaa nama saamsisu daldaltoota kana connection isaan qaban baranii hamma danda'an hidhannoodhaan mudhii jabeeffatanii loluu duwwaadha. Chaansii hin qabu waan takka hin jiru. Har'a gadda guddaan nutti dhaga'ama. Gidaamii keessatti guyyaa tokkotti nama 21tti akka ittiin lafarratti duguuganii bira dhaabatu. Ilmaanni Habashaadhaa ijoollee 7 ofii isaaniitii fuudhanii dhossanii hamma kana biyyi lafaa rafaa. Mee ilaalaa ilmaan Oromoo. Gatiin kee hammami? Sabummaan kee hammami? Namummaan kee hammami ati? Hammami madaalarra of keessee of ilaalta? Ati namaa. Ani namaa jedhii of ilaali. Madaala kanarra kaa'itii of ilaali. Anis nama, anis dhala namaati jedhii of ilaali. Gidaamii keessatti yeroo akkasitti namni dhumu, namni hin dubbanne, namni hin sochoone maali? Isaan kana ilaalu jiran. Isaan kana hubatu.
Kanaafitu warra alaatii wajjin gubboo argatanii waan daldalaan waan tokko argatanii biyya abbaa fedhe biyya yoo reeppii godhan biyya kana reeppii godhanii bal'eessan dantaa sana mi qabu jiru. Kanaafitu biyya keenya diigaa jiru. Kanaaf biyya keenya saamsisaa jiru. Warra kan biraa immoo maaliin gowwoomsu beektu? Dimokiraasiitti adeemaa jiru. Filannootu jira. Filannoon hin jiru. Filannoon tokko hin jiru. Duraa kaasee standing go durii kaasee iyyuu taanaan filannoon hin jiru kan jiru. Tasa filannoon ta'aan jiru. Filannoon ta'aan jiru uummati Oromoo dhuguma filannoo jedhee gowwooma. Kana keessatti ilmaan Oromoo listen ilaala. Diinni keenya hamma nu jilbeenfannutti nu dhiisu. Hamma nu harka laannutti nu dhiisu. Isaantu miidiyaa qaba. Isaantu biyya alaatii wal argaa. Isaantu diplomaatik rileeshinii qaba. Isaantu anallee qaba. Kana jechuun more effort nu gaafata. More fight nu gaafata. Lola cimaa nu gaafata. Isinitti meera kanaan dura. Maa'oo Seetuun yeroonni Chaayinaa keessatti lolaa ture dhaqanii atoo dippiloomaasiidhaan biyya lafaatii wajjin wal argaa jirtu. Miidiyaan waa'ee kee biyya lafaatti odeessu hin jiru jedhanii deebiin kenna isinitti mee ture. Maal jedhee deebise? No jedhe. Ani jedhe jangalii Chaayinaa keessaa tan ifaa jedhe. Shaayiniin godhaa jedhe. Utuu hin jaallatiin dhuftee na barbaaddi jedhe. Har'a gamaroofaanii utuu hin jaallatiin akka isaan dhaqanii achitti barbaadan. Nama isaan dhaqan hundumaan rukutuudhaan, nama isaanii qabuudhaan, nama isaanii jilbeenfachiisuudhaanitu akka miidiyaa kan biraan daldaltoonni Oromoo keessaa baatee daldaltullee akka isheen qaanoftu godhu. Kanaafitu gaanii hamma dandeenyu waan qabnu hundumaanii waraana keenya bukkee dhaabachuun kan nurra jiru. Akka isaan jangalii Oromiyaa keessaa shaayinii godhan, akka isaan daggala Oromiyaa keessaa calaqqisan, waaqatti akka isaan ifan, gaararra ba'anii akka isaan ifan kan nuyi barbaannu kanaafiga. Maaliifi miidiyaan isaan qabanii qawwee. Naman isaanii lallabuun qaban qawwee qabu. Nama isaanii iyyuun qaban rasaasati iyya. Rasaasi kun sagalee isaa gaararraa ol kaasee iyyuu qabu. Filannoo nuyi qabnu kanuma. Warri rasaasa kana hin qabne, warri qawwee kana hin qabne immoo isaa qawwee baatu sana gargaaru. Isa jabaannee sabboontonni hamma dandeenyu walitti dhufnee yoo kana goone kana jalaa ba'uu dandeenya. Yoo kana gadi ijoollee kana duwwaa irratti hin ilaallatanaan hin danda'amu. Ilaalu ilmaan Oromoo kuni rifaasuu guddaadha. Hin rifatinaa. Rifachuun nurra hin jiru. Dhiiraan qabanii ija lafa jalaan hin qaban jettee yaadu qabu. Booree booranaati. Hamma danda'amu booree mudhii keenya hidhannee isa guyyaatti 5 nyaannurraa 2tti 1tti gashine bira dhaabachuun nurra jira waraana keenya. Kan nu baasu kana duwwaadha. Har'a waa hoduu tokkoon isinitti himuu dhufe. Nama kastamarii koo tokkotu jira. Kastamarii koo kuni loobiidha. Washington DC'tti deddeebi'a si'a baay'ee. Si'a baay'ee waa'ee saba kooti kanatti ilaa kanatti ilaa akkasuma godhani ilaa akkasuma godhani ilaa baay'ee simpasaayizii godha baay'ee nu mararama namichi kun baay'ee nu mararama. Amma riseerchii gochuutti ka'e waa'ee keenya. Dheengadda galgala wajjin haasa'u ilaa kunoo akkasittiin nama fixanii nama hamma kana ajjeesanii maaloo jedheenaan baay'ee nattaare maal jedhee Daani'eel biyya sana keessatti geeddaramsa guddaa dhufaa jiraa jedhe. Wanti ati jettu kana ani shakkuttan ka'ee naan jedhe. Maaliif hin jedheen? Mee laali kana naan jedhee iPhone isaa fuudhee mararaa afaan yeroo haasa'anii jawwaar afaan yeroo haasa'an namni miliyooniin tokko ka'ee yeroo inni sirbu natti agarsiise. Kun biyya kee mitii naan jedhe. Biyya kootiin jedhee. Uummannoo demokiraasiidhaan akkasittiin sirbaa jira. Eessan ijjeessanii eessatti dhaga'ama jarri kunoo politikaa paartiin Oromooti jarri kun jedhe. Isaan akkasitti gammadaa jiru. Isaan akka fantaziyaa gochaa jiru. Inni odeessitu kun ani shakkuudhumatti hin ka'ee naan jedhe. Ilaala ilmaan Oromoo. Baay'isee garaa koo na gube. Namicha kanaa wajjin wal loluun barbaada.
Garuu maal jedhee dhaggeeffadhu jedhee. Jarri kuni miidiyaa qabu jedhee. Oromoodhaan jedhee. Maqaa Oromootiin deemuun jedhee. Daldaltootaa jedhee. Daldaltoota ilmaan Habashaa warra har'a paaworii irra jiraniitiin jedhee. Jarri kuni biyya lafaa gowwoomsuuf jedhanii iyyuun jedhee. Kan dhumaa jiru biyya keenyaan jedhee. Oromiyaan dhumaa jiraan jedhee. Amma lafa isaan itti deemanii iyyaa jiranii lafa garaagara faffogoo warri kan biraan hin dhageenye dhaqaniitu haasaa isaan dhaga'uu barbaadan itti haasa'aniitu uummata kana kaasanii miiraa kaasanii akkas gochaa jiru. Maaloo keezii keenya nu ilaale akkas hin ta'iniiti. Jedheenaan immoo fotoogiraafii isa achi dhufaa jiru, nama du'aa jiru, nama ari'amaa jiru kana hunduma isaatti agarsiise. Mee naa kenninaan jedhee fudhata. Mee jara keenyaa ilaalaa rabbi isinitti agarsiisu. Har'a Mararaafaan Jawwaarfaan yeroo osoo filannoo akka hin jirre beekanii osoo hin beekan ta'e ofe garuu garaa isaanii keessa onnee isaanii keessa akka filannoon kun hin jirre hin beeku. Filannoon kun deemaa jiru. Filannoon kun deemee yoo dhugaadhaan filame Abiyyi akka kufu beeka. Abiyyi immoo hin du'a malee kufaa hin jiru. Abiyyi bu'aa hin jiru. Kanaaf maal godha? Diilii baakdoor diilii godheera Abiyyi jara kanaa wajjin. Mallatteessaniiru waan baay'ee mallatteessaniiru jarri kun. Kanaafitu poozishinii wal hiruuf jedhanii atteenshinii Oromoo miiraa Oromoo akka inni wal duukaa luucca'ee badii saba keenya irra ga'aa jiru, badii Gujii irra ga'aa jiru, Boorana irra ga'aa jiru, Wallagga irra ga'aa jiru, Shawaa Kaabaatii fi Walloo irra ga'aa jiru akka inni dhokatu godhaniitu kana gochaa jiru ilmaan Oromoo. Jarri kuni eejantoota bitamaniiti. Already maallaqi kaffalameeraaf. Warra bitamanii akkasittiin deemanii filannoo jedhan kuni hin sobu already positioning arranged ta'eeraaf jara kanaaf. Ilmaan Oromoo maaloo na dhagaa, maaloo dhaggeeffadha, maaloo wal hubachiisa. Biyyi keenya dhiigaa jira, biyyi keenya dhumaa jira, sabi keenya du'aa jira. Warra akkasitti miiraadhaan biyya kaasanii uummata hammacanii kunoo biyyi lafaallee maaliifi OMN kana dabarsa, ONN kana dabarsa, miidiyaan Habashaadha kan dibbee kana rukutaa oolan, biyya lafaarratti kan isaan agarsiisaa oolan, nuyi rakkina tokko hin qabnu. Imeejii isaan kennu, impireeshinii isaan kennuu barbaadan, biyyi lafaa akka inni dhaga'u kan isaan barbaadani, nuyi rakkina tokko iyyuu hin qabnu. Akka jedhamu, akka fakkeenyaaf akka namicha kana. Namichi kun nama nu deeggaru, nama baay'ee nu deeggaru, nama looyerii, loobii nama godhuudha Washington keessa. Namni kuni waan baay'ee nu gargaaraa ture. Meesejii baay'ee nu dabarsaa ture. Har'a garuu akkasittiin akka sammuunsaa raafamu godhan jarri kun. Osoo nan jaallatu ta'e, nan beeku ta'e, footoo isaan itti kennu iyyuu nama nu ture jechuudha. Ila waan akkasii deemaa jira. Jarri kuni opiniinii biyya lafaa geeddaraa jiru. Warri paartiin keessumatti biyya keessa asiifachi fiigaa jiranii dantaa isa nama dhiiga gannamuu kanan barbaadan. Dhaga'uu isaayyuu hin barbaadan, dhimma isaayyuu hin qaban isaan. Isaan borga nama eessatti deemnaan. Innumayyuu kan isaan dubbachuu barbaadanii warra ijoollee Dambidollootti isa sobaan qabame isa fa'aa deebisaa jedhanii gadi ba'anii haasa'uun isaanii gidduu kana hin hafu. I'm telling you, taati ilaalaa. Begiif gidaamii keessatti nama dhiigi akkasitti dhangala'e miti. Kanaaf anani si'a baay'ee dargaggoo biyya keessaatiin waan alaa jiru kana organizeeshinii alaa dhufe kana tokko irratti namani naayi hin jiruun hin jechaa ture. Har'a sitta namanaa, dheengadda sitta namanaa ture. Warra kana gaa warri alaas galee biyya keessas kan turan daldaltoota Habashaa warra ta'an warra kanatu amma dhuguma Oromoodhaaf yaada ilmaan Oromoo. Har'a yeroo Wallagga akkasitti dhugu, Gujiin akkasitti dhugu, Gidaamii keessatti nama 21 reeffa akkasitti lafarra raffisan waa tokko namni hin dubban. Ibsa jennoo maal jedhanii baasu? Ibsa jennoo isaan baasan argee. Ibsa jennoo maal jedhu? Ibsa jennoo kan ba'e hin balaaleffannaa. International waaniin boodiin tokko kan biyya alaa dhufee nuufa ilaalu, investigeetii nuufa godhu. Yeroo jedhamu maal jechuudha? Kana jechuun impaaktii gadhee qaba waboorratti. Maal jechuudha? Kana kan dabarsu eenyu? Jibuutii yoo dabarsi naa gala. Sudaan yoo dabarsi naa gala. Keeniyaan yoo dabarsi naa gala. Ijipti yoo dabarsi naa gala. Maaliif ilaa Wallagga keessatti kan deemu baay'ee nu gaddisiisaa, baay'ee balaaleffannaa.
warri international investigation dhaqee ilaalu namni alaa osoo jedhe dhimma hin qabu. Dhugaadha. Garuu namni keessaa tokko yeroo jedhu maal jechuudha kun? Nuyi investigationiin keenya hin beeknu investigatii goonee waboos ta'uu danda'a, mootummaas ta'uu danda'a jechuudha kun. Silaa politikaa paartiin har'a biyya keessa jiru kuni balaan nurra ga'e biyyi lafaa dhufee nu haa ilaalu uummanni kun mootummaan nu fixaa jira. Ibsa ejjennoo ba'uun irra jiru mootummaatu nu fixaa jira. Hin beekna 100% kan nu ajjeesaa jiru mootummaadha kan jedhu ibsuutu irra ture. Kana jechuutu irra ture. Yeroo akkas jedhamu yeroo Oromoo tokko biraa kan ba'u maal jechuudha? Kiraayimii sanatti waboonis investigeetii ta'uu qabaa jechuudha. Waboonis investigeetii ta'e kunis akka yeroo darbe tokko Harargee keessatti baddannootti Amaara meeqa boollatti nattee OPDO'n achi keessaa kaastee footoo kaafte. Hoogganoonni ABO yeroo sana waamamanii ennaan nu miti jechuu dhiisaniitu internaashinaaliin dhufee qaamni sadaffaan dhufee investigeetii nuuf godhu jechaa turan. Gaafataa turre maaliif nu miniin jettanii? Maaliif nu miniin jettanii? Wayyaaneen sanatti dhimma baate. Sanatti dhimma baate investigationiin barbaachisu nuyi no situ godhee jechuutu irra ture. Fiksii gochuutu irra ture wayyaanee yeroo sana. Ispiriitii akkasiitiin yeroo ba'u baay'ee na rifaasise. Baay'ee na gaddisiise. Akkas jechuun irra ture. Itti aanu saba kanatti aantummaa agarsiisuuf barbaachisa ture. Aantummaa agarsiisanii nuyi kana hin goone. Nuyi kana hin goone. Saba keenya fixaa jirtu, ajjeesaa jirtu, harka keessan irraa kaasaa jechuutu irra ture. Hin jedhamne. Baay'ee nama gaddisiisa. Kanaafi filannoo jira jettanii warri mataa keessan dhukkubsitan, warri deemsa deemuun isinirra jiru karaatti qabdanii jirtan, warri jecha jechuun isinirra jiru karaatti qabdanii jirtan, warri tarkaanfii fudhachuun isinirra jiru dhiiftanii filannoo gurra tokko filannootti qabaa jirtan, gurra keessan sana duuchadhaa hin jiru filannoon. Filannoon hin jiru. Filannoon hin qabnu waboo duwwaadha. Filannoon hin qabnu loltuu Oromoo isa har'a laga keessatti dhumaa jiru. Isa bira dhaabachuu duwwaadha filannoon hin qabnu. Jancharii kanarratti filannoon qabnu. Politikaal paartii warri jiran warri paartii geggeessan hoogganooti paartii hundumtu Oromoo gananiiru. Soba dubbiiti. Har'a gidaamiitti yeroo wanta akkasii ta'u kan hin dubbanne yoom dubbachuudhaaf ta'aa jiru. Soba dubbiiti. Itti dhiisaniiru hin jiru yaalmaan Oromoo. Kanaaf hin gowwoomin. Waa'ee filannoos dhiisi. Waa'ee paartii kanaas dhiisi. Paartii kana hin ilaalin. Gar ija kee hunduma fookasii kee gara lolaatii fi gara wabootti deebisuu qabda. Kan nu baasu isaan duwwaadha. Kan nu baasu hundumaa itti dhiifne waboo gargaaru, waboo irratti dirmachuu, bula dhaabachuu duwwaadha. Naashinaalistoota duwwaatu kana keessaa nu baasuu danda'a. Sabboonota duwwaa, ijoolleen kun sabboonota. Biyya abbaa keenya, lafa abbaa keenya, biyya haadha keenya, biyya akaakayyuu akaakilii keenyaa jedhanii lubbuu isaanii irratti dhangalaasaa jiru. Kanaaf jara kana duwwaa dhaabachuudha kan nu baasu. Biyya keessaa nama meeshaa fudhatee diina kana ofirraa ta'u, Baalee haa ta'u, Harargee haa ta'u, Arsii haa ta'u, eessa ta'u, nama nan lola ani hin barbaadu. Jarri kun biyya abbaa koo keessaa ba'uu qabdi. Nama jedhu bira dhaabbachuu nurra jira ilmaan Oromoo. Kana duwwaadha kan nu baasu. Wanti nu baasu jira yoo jettanii of gowwoomsaa jirtu. Wanti akkasii hin jiru. Tasa. Kana beekaa. Kan biraani dargaggoodhaaf hin dhaamsa qaba. Dargaggoo karaa qaxxaamuraarra geesseetta. Kan si baasu wabootti dirmachuu. Wabootti seentee waan waboon sirraa barbaadu hojjechuudha. Har'a nama sii boo'uun qabdu. Nama sii gadduun qabdu. Mana barumsaatti ari'atamte. Manni barumsaa sirratti cufame. Kolleejii keessaa sii ari'an. Maqaa keetiin, oromummaa keetiin ari'atamte. Ijoollee obbolaa kee gudeedan. Harmee kee biratti obboleettii kee gudeedan. Kana caalaa maaltu si hafe? Yaa dargaggoo. Yaa shamarree maaltu si hafe? Kan si hafe waboo bukkee dhaabachuudha. Wabootti dirmachuudha. Kana warra kan biraa kan hin dhaamsa qabu warra hoogganoota bilisummaa Oromootii fi kanaan dura hojjetaa turre warra jedhan. Warra haadholii, abboolii karaa Gujii qarqara Suudaanii jiran Begii, Gidaamii, Anfilloo, Kuuraa, Asoosa, Daabbus keessa warra jiran. Karaa Kamaashii warra jiran.
warra isin kanaan dura keessa seentanii aannan isaanii dhugdan nyaata isaanii nyaattan isin bilisoomsina jettanii itti haasoftan har'a dhiigi isaanii jigaa jira. Warra isin golboobe warra isin dhosse gidaamii keessatti beegii keessatti gaara arbaa keessatti keessumatti qirixxe keessatti jimma noonnuu jimma qullubbii jimma tibbee ga'oo qaabbee qaaqee hawwaa galaan keessatti warra isin dhosse warra isin gargaare warra loltuu jettanii karaa booddee saabotaajii irratti hojjetaa turtan sana ergitanii warra ijoollee loltuu kan obaase nyaachise isaantu dhumaa jira. Haadha sanatu harmi ishee marame haadha sana kufe haadha si nyaachiftetu kufe haadha si nyaachifte sanatu kufe har'a gidaamii keessatti abbaa si nyaachise sanatu kufe dargaggoo si gargaare sanatu kufe tarree gashanii reeffa isaanii bira footoogiraafii ka'an tarree gashanii miila irra kaatanii footoogiraafii ka'an. Ati har'u maal gochaa jirta? Ati har'a diinaa wajjin galtee EPP keessa seenteetu EPP bira dhaabbattee arrabatti baasaa jirta. Shame on you. Shame on you. Shame on you. Gadi baatee dubbachuudhaaf sodaattee hollattee lubbuu hammam jiraatta? Waggaan 5 6 si namni 10 si namni. 10 si namni. Garuu seenaa hojjettee du'u sira ture. Har'a EPP keessa lixxee bira dhaabbattee itti dhiisaa dara harka kennaa dara nuyyuu mokkorree turre. Eessa itti mokkorte laata? Yommuu hamma fedhe jabaattan immoo gadi baatanii dubbiin kuni nuyi lolaaniin dhumu jennee gorsinee turre. Akka nama haati kee ajjeefamaa hin jirre, abbaan kee ajjeefamaa hin jirre, achi keessatti obbolaan kee akka wanta isaan gudeedamaa hin jirre warri akka jettan kuni yoo dadhabdan afaan keessan qabadhaa ta'a. Uummanni Oromoo dargaggoon Oromoo halolatu. Jaarsi jaartiin dargaggoon halolatu. Hakaan. Yaa. Kanaaf yaa uummata Oromoo lola jabaa sitti dhufe. Dhumaatis sitti dhufe. Jarri kun si dhiisaan jiran. Ilaa Wallagga keessatti ni ta'e, Gujii keessatti ni ta'e, Wallootti ni ta'aa jiru borga nama mana kee dhufa. Mana keetti dhufuudhaaf deemaa jira. Kanaaf hamma dandeessi waboo kee bira dhaabbatu. Warra nama meeshaa kaasee ofirraa lolachuuf jedhu duukaa dhaabbadhu. Bira dhaabbadhu gargaari. Afuura keetiin gargaari. Propoogaandaadhaan gargaari. Horiidhaan gargaari. Aannan itti qabi. Dabarsi. Du'uun si hafaan jiru. Inuma sii dhufu. Inuma dhufu. Isa booddee shawaatti dhufu. Ilubbaa boriin seenan jimma dhufu. Akka jirutti Harargeetti deebi'u. Arsiitti deebi'u. Baaleetti deebi'u. Kun hafaan jiru. Dubbiin kuni hunduma bira dhufee Oromoo akka jabana Minilikitti jilbeenfachiisuudhaaf deemaa jira namichi kun. Namichi kuni Oromoon akka jirutti akka jilbeenfatu gochaadha jira. Kanaaf dubbadhaa, dhaabadhaa, ka'aa, jabaadhaa. Ilaa waan tokkotu nama dhiba. Ilaa Oromoon har'a vaaliyuun ofii isaatii kennutu nama gaddisiisa. Hamma Amaaraa of jaallattaa. Obboleessi kee inni du'e suni lubbuunsa hamma dhala Amaaraa tokko hin ga'a. I don't know. Ati vaaliyuu ofii yoo laatte malee, saba keetiin vaaliyuu yoo laatte, gatii yoo laatte malee, namni tokko gatii sii kennuu hin danda'u. Kanaaf yaa Oromoo jabaadhu, loladhu, hamma dandeessi dhaabadhu. Kanaan isiniin jedhaa Waaqayyo sinaa eebbisu utuu isiniin deemin dura, utuu isin addanarraan deemin dura waa qopheeffadheera. Keessumatti warri biyya Arabaa keessa jirtan, warri Shalqal Awsat, Imiraat keessa warri jirtan, warri Afrikaa kaabaa keessa jirtan, hamma dandeessan viidiyoo kan amma dhaamsee itti fufuurra akkasumaan itti fufee afaan Arabaatiin waa xiqqoo dabarsaa isa kana fuudhaatii ediitii godhaa barbaadanii adaraa itti nu agarsiisa. Ilaa kunoo dhumaa jirraa jedha saba keenyatti, saba Arabaatti nu himaa. Saba naannaa sana jiru warra Sudaaniitti, warra Ijiptiitti, warra Saudii keessaatti, warra Imiraat keessa, warra iddoo garaagaraa jiranii Araboota naannaa keenya jiran baay'ee kan jiru Araba isaanii fi viidiyoo tokko viidiyoo kana kan hin qopheessee fi
مالي في هممات فيديو أفان عرباتين قبائي أمة عربا كانت تدربي هم بيكو أجايس هم بيكو كنافن كان دبر فتشو بربادي كانت كوشنا أجيفتاتي إديتي قولتا كيسا كتاتي داونلودي قوتني كيسا كتني عربوتاتي وغرسيفتني وانتا نوتاني بارودان دا أوجي چوكوتي كنافن إني دبرسا فياتا warri turtanii kana naa daddabarsuu barbaadanii turuu dandeessu afaan arabaatiin dabarsa ishee kana akkasin naa dabarsitan hawwii guddaan qaba jechuu kooti. Afaan arabaatiin dabarsa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدات والسادتي، أنا اسمي دانيال دفا، ولدت ونشأت في أوروميا في إثيوبيا شرق الأفريقية. الغرض من هذا الفيديو الذي سأعرض لكم هو التعريف بالشعب أورومو لهؤلاء في العالم العربي الذي لم يسمعون قطا كفاح شعب أورومو من أجل الوصول إلى الاستقلال. قبائل أورومو تمثل حوالي 60% من عدد السكان في إثيوبيا. أوروميا تعد أكثر مناطق خصوبة وغنية بالمصادر الطبيعية في منطقة القرن الأفريقية. الإمبراطورية الإثيوبية المعاصرة تكونت خلال فترة التدافع إلى الأفريقية أواخر القرن الثامن عشر. خلال هذا الفترة زودت أوروبا إمبراطور مينيليك بكميات كبيرة من الأسلحة النارية بعد اجتماع القوى أوروبا في برلين والاتفاق على تقسيم أفريقيا بينهم. شعب أورومو الذي كان مسلحا فقط بالأقواس والنبال قاتلوا بشكل قوي جدا ضد الإسلحة النارية الفتاكة للعدو الذي كان عازم على أخذ أرضنا، وكنتيجة لذلك خسرنا خسارة بعد خسارة أكثر من 5 ملايين إنسان. الإمبراطورية الإبادة الجماعية أخرج من واحد من شمع التاريخ الجريمة التي سجلت على مر المسؤول على عصور. خلال هذا الفترة قاموا بقطع الصدر الإنساء والعذراء وأيضا رمى الناس في جماعية إلى حفرة يسموا شاليك ألانكو. شعبي أبدا لم يستصلب من أجل الحصول إلى حرية كاملة. بالنسبة لي أنا أيضا انضممت لمنظمة تحرير أورومو التي انشأت في أواخر عام 1970 لتعزيل قوات في صراعات من أجل الاستقلال. كطالب جامعة شاب كنت مطالب بتجديد أعضاء جديد إلى منظمة وعمل نشاطات تابعا لمنظمة في الجامعة. بعد حوالي 4 سنوات في جامعة تم سجني 10 سنوات. الإمبراطور الإثيوبيا لا يزال يقاتل حتى لا يسمح للشعب بتقرير مسيره. نحن لا نزال نقاتل من أجل حريتنا. أنا هنا لأناشد للشعب العربي ليفهموا صراعنا للاستقلال. الإمبراطوريات الإثيوبية المتعاقبة ارتكبت بجرائم غير مروية ضد الشعب من الأورومو. هدف الإمبراطورية من ذلك هو تقليل تعدد الشعب الأورومو بواسطة الجوع، حلب الجيران، اختيار الصراعات والسلوب والفرق التسود على الذاكر مثل حرب الإثيوبيا ضد صوماليا وحرب الإثيوبيا ضد الإريتريا وحرب الداخلية. في كل هذا الحرب استخدموا أورومو كالجنود الماشي. نحن نكافح من أجل إيقاف هذا. في السنوات الأخيرة حاولوا اغتيال الحرب الآخرة ضد جيراننا في الناحية الغربية مثل مصر والسودان
عن الطريق خفض تدفق نهر النيل باسم الصد المصون. هذا مشروع ليس لخدمة شعب أورومو بل لتدفق الأموال إلى يد الحبش عن الطريق تصدير كهرباء. في الماضي بنوا أكثر من 10 سدود لم يحصل الشعب أورومو على أي فائدة. تذكر كل مدن أوروميا تعيش في الظلام. الاحتياج إلى شعب أورومو يكون فقط في وقت الحرب. نحن عاقدين العزم على إيقاف كل هذا الجنون، وهي مغامرة تحاول الحكومة الإثيوبية إشراك شعبنا بها. لا إيقاف كل هذا نحن لإيقاف كل هذا نحن نحتاج إلى مساعدتكم. نحتاج المساعدة من حول محبة السلام حول العالم. شعبنا كريم محبة السلام. نحن نحتاج ليسمعونا العالم. اليوم بدي الوقت في حرب كله في الغرب، في الناحية الغرب أوروميا، في ولقة، في جنوب إثيوبيا يسمون المخان يسمونه جوجي بورنا، والشمال شمال هو المحل يسمونه ولو. في كل المكان قتلوا كل الناس، دمروا البلاد، قفلوا المستشفيات كله مقفول، الكليات، المدرسات، كسروا دمروا الشارع من أديس إلى كل المدائن أورومو. نحن نحتاج مساعدتكم. نحن نحتاج مساعدة محبة السلام. نحن نريد مساعدتكم. شكرا جزيلا. يجب تحرير شعب أورومو.